Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti warroonni gaafii kanarra na gaafatanis gaafii keessan qabadhee dhufee jira. Warroonni gaafii kana na hin gaafataniifis jechuudha barnoota itti daawwadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kanarraa ad friendly akka namni nuuf hin ergine yookiin ammoo hiriyyummaa Facebook irratti akka namni nuuf hin ergine akkamitti akka ufirraa cufuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole viidiyoo kanas laayik godhaa. Akkasuma hiriyyoottan keessaniifis qoodaa isiniin jedha. Barnoonni keenya waliigala barnoonni keenya yoo isinitti tole immoo chaanal keenya subscribe godhuudhaan chaanal Afrikaa Samsung subscribe godhuudhaan barnoota dabalataa achirratti eeggadhaa isiniin jecha. Gama barnoota isin dabarsaa hamma xumura sagantaa kanaatti daawwachuudhaan na faana turaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha maal gootu jalqaba irratti Facebook keessan irra ni galtu. Sana booda erga Facebook keessan haala kanaan galtanii booda maal gootu sarara sadan kanarratti kiliikni gootu. Ammas deebitanii jala irraa gara olii ol harkiftu. As settings in the privacy iddoo jettu kanatti kiliikni gootu. Ammas deebitanii maal gootu settings iddoo jettu kanarratti ni cuqaaftu. Tole ammas deebitanii maal gootu haala kanatti ol harkisuudhaan as iddoo privacy settings iddoo jettu kanarratti kiliikni gootu. Sana booda friend yookiin ammoo hiriyyummaa Facebook irratti akka namni isiniif erginu ofirraa cufuudhaaf ol harkiftu jechuudha. Haala kanatti erga ol harkiftanii booda maal gootu as jechuudha iddoo kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Who can send you friend requests iddoo jedhu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda isa everyone kanarra jiru jechuudha. Haala kanatti iddoo kanarra jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif iddoo kanarratti isiniif argama. Isin maal gootu haala kanatti iddoo kanarratti gad deebiftu jechuudha. Friends of friends kan jedhu kanatti gad deebiftu jechuudha. Egaa iddoo kanarratti yeroo gad deebiftanitti hiriyyummaa Facebook irratti jechuudha namni hundi isiniif erguu hin danda'u jechuudha. Hiriyyaa keessanii qofatu isiniif ergaa jechuudha. Hiriyyaa keessanii qofatu isiniif ergaa jechuudha. Kana jechuun nama Facebook keessanirratti hiriyyaa jalqaba isin ture sani isa hiriyyaa keessanii san jechuun isa kana jechuun hiriyyaa keessanii jechuun isiniif galadha yaada. Isa santu isiniif ergaa jechuudha Facebook keessanirratti friend request yookiin ammoo add friend yookiin ammoo hiriyyummaa jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti hiriyyummaa Facebook keessanii ufirraa cufuu dandeessu isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoota keenya kanarraa xumuruun duratti yaadachiisa tokko isiniif qaba. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoota teekinooloojii warroonni barachuu barbaadan yookiin ammoo hordofuu barbaadan akkasuma kan barnoota teekinooloojii malees jechuudha barnoota gosa kamiyyuu hordofuu warroonni hordoftanii barachuu warroonni barbaadan chaanaala nama jechuudha chaanaala nama barnoota gosa sanii barsiisu yookiin ammoo barnoota teekinooloojii yoo ta'e barnoota amantaa yoo ta'e chaanaala nama gosa barnoota gosa isin filattanii barachuu barbaadan sanii nama barsiisu subscribe godhuudhaan fayyadamaa. Keessattuu yeroo ammaa kana jechuudha namoonni Oromoos hedduminaan eegalanii jiru. Isaan kaniinis hordofaatii baradhaa isin jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kanneen keessa jechuudha fakkeenyaaf bifa barruutiinis namni dhiyeessus jira. Fakkeenyaaf Oromoo Samsung jechuudha weebsaayitii isaanii jechuudha Oromiyaa Samsung.com jettanii yoo barreessitan weebsaayitii isaanii argattu. Akkasuma jechuudha chaanaala isaaniis Oromoo Samsung jedhaati sarchi godha. Chaanaala isaanii irraa jechuudha barnoota teekinooloojii ni argattu. Baay'ee qulqullina olaanaa qaba. Akkasuma jechuudha liinkiilee garagaraa jechuudha gaafiilee garagaraa isaan gaafachuudhaan deebisaa isaanii ni argattu. Inni biraas jechuudha weebsaayitii isaanii yookiin ammoo marsariitii isaanii jechuudha viidiyoolee isaanii jalaan argattu. Achi jala deemaatii barbaada barreeffama gama barnoota kan barreeffamaan isaan dhiyeessanis sirriitti dubbisuudhaan barnoota gahaa irraa ni argattu abdii qaba. Kanaaf haala kanatti fayyadamtu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik godhaa. Akkasuma chaanaala Afrikaa Samsung subscribe godhaa. Viidiyoo dabalataa irratti eeggadhaa isiniin jedha. Kanaaf hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.